mucaana fayyitu atama dubbii nu barbaada moo dubbii akka jallisu barbaada tokkeenati asii kabaja bar baran dubbii jallisu maallaqa waa'ee deebisuu baachuu gammee fi tokkummaa walitti bu'inaa qo'a gammeef tokkummaa usaa walitti bu'inati dhaggeeffadhaa saditti bagamme haasaa guruubii keessatti haasoftanii fi haasaa meediyaa irratti haasaa wal fakkaata haasaa kijibaa haasaa diroonii fi maamme si waraabbatanii jiru tokkoffaa immoo uummata Oromoo hin arrabsina. Uummata Oromoo jechuun saba bal'aadha. Adabadhaatii taatii sin gargaarra yoo dhibamta. Odoo beektanii isin Oromoo irraa nyaattanii akkanatti gadi baatanii ni iyyatanii guruubii keessatti hidhattanii. Maaliifaan guruubii keessaa sana asirratti naasofni asirratti maasobdanii bilbila irraa fuutanii dhibee ishii kan ettanii agarsiistu. Silaa bilbila keessatti guruubii keessatti abiraa taasoftu beesin. Galatoomaan keessaa ba'a. Galatoominati nama jabaadha. Tira fakkeenyaaf. Gamme dhagaye. Gamme dhugaa gadda Abu gizee takka muyi goradhu mee tokkummaan haa dubbatu tokkummaan dubbachaa ture yudheen gaddarree majammara irraa kaasee mana raachuuti jalqabee jechuudha. Mucaan kun dhugaa rabbii dhugaa dubbachaa jira sinii galee. Dubbadhu tokkummaa karaa sii kennine. Ani ammallee akka keessan gammee taarii wayiin qabu waan dhaggeeffadha. Gammeen dogoggorri jira taanaani guyyaa eege gadi ba'a. Garuu amma mucaa waan dhukkufattuu fi afaan guunne akka dhukkuba irratti waan rabbi fidu hin beeknu waan ta'eef akkan itti dubbadhu dhabu. Gaafa yaaliin kun hojiidhaan ala ta'ee wanti jari jedhan kun soba ta'e gammees ta'e yoo nutti dhiyaachuu dhiisee obboleessanuu waliin dhalate ta'e abbaa fedhe ta'e tokkoon gadi ba'anii waan hojjetan immoo jechuudha. Garuu sirriirra jiru dhugaarra jiru yoo ta'e mucaan kunis oppiresoona taate dhukkuba sirraallee fayyiti yoo ta'e anammallee wajjin nan gargaarsisuu osoo hin danda'e ittiin fufa jechuudha. Gahee kooti. Garuu cubbuun yookaan namtu murata. Tokkummaa waastumuni ani wangeela gaqqabadhee waan barbaadee siin kakadhaan ganii dhukkubsattee jirti. Ganii dhukkubsattee jirti. Dhukkuba guddaa dhukkubsattee jirti. Ciistee jirti. Kana bakka wanti jiruuni. Dhageessee dhukkubsattee jirti. Ijoolleen as furbaa afaan bantu ajandaa barbaadde afaan banti. Yoo moo barbaadde viidiyoo sin geessa iddoo sin ciistee of laalteertu sin geessa. In kaatarra boruu dhukkubsatti mucaan kun. Obsaala jirti dhukkubsattee jirti. Maal barbaadde shirra maal sin gochuudhaaf himee qoyme maal sin akka barbaadde himee qoy. Soba sin jennuuni. Manni Oromoo kun kabajamuu qaba afaan bantiin jedhiin gammee. No siraata naasai. Gammee afaan kee qabadhu laallaggeeffadha. Olola dura namni si godhe gammee. Uummata Oromoo maan dhaggeeffadhu. Warri waan dura guruubii keessatti ita sammuu kee jijjiir sammuu keessan jijjiira guruubii keessatti maal jettu dhibeen ishii guruubii keessatti Safu tigu bakka kaleessi galabbata setti sagalee san mucaan sun na ergee dhaggeeffadheen ture. Safu mena gisto kun dhaggeeffadhame guruubiin kuni guruubii TikTokitu jira moo guruubii WhatsApp jirani? Irratti haasaa jirtan kun guruubii maali? WhatsAppidhaan jira. WhatsAppidhaan jira sagalee gadi WhatsAppii kanidhee ana laali WhatsAppii kanidhee ana lubbu dhaggeeffadhaa WhatsAppii kanidheen ana isini galee gammeen ilaallatu nama tokko ilaallatu kan hidhee ana guruubii akkamitti hiite onaan gettanii gaafa laayivii seenee ufumaa keessanii in gargaarra ganniidha jettan. Ani TikTok irratti hin gargaaru kootaa ani TikTok irratti gaafa hin gargaaretin Oromoon duraan dubbina barbaadanii birrii nyaatte naan jettanii kootati WhatsApp irratti gurmaa ganniinis keessa jirti ummanni falmattuu keessa jirti kootadha jedhan isin walitti qabe ijoollee ishi jedhanii waan qaban hirmaataniif WhatsApp sagaleen hin jira ganniin keessa jirti falmattuu keessa jirti amma moo inni bamnee jedhanii kaleessa suuraa koo gadi galabbatan ani hospitaala keessa dhaqee hin gaafanne. Inakne akkuma isin agartan arge akkuma isin laaltan laale amma dara maali artu nama tokko ibame fajani hospitaala geessanitti hospitaala isinitti himetti kennitanitti amma moo irra deebitanii wal waqqasu wal arrabsu maaliif isin barbaachise ijannaan baan silaali ijoollee isaan kuni nama dhugaa barbaadamti ajandaa warra barbaadan isaan kuni warra ajandaa barbaadan idhaani qoy ganniin gaafa duute akka ishee dhukkubsatte baru miti jedhu kuni gaafa ishee ilaalee waa sooftu yeroo haasoftu huba namarra buusaa haasa'i ijoolleen kan si gadi dhagaadha dhagaaf gurcuudha nama dhaggeeffadhu tokkoffaa muyiti qaba muyiti irratti qabe safu na dhaggeeffadhu ati ilma dhiirati akka ilma dhiiratitti dubbii bilcheeche dubbadhu deema si'atu kolkollee bakka deemtanitti walitti gaantanii wal ulfeechitanii waan ittiin ulfa walirraa baasan uummata sammuun borjaajjechina qosaasha ijoollee jedhamoo ijoollee si gadi dhagaaf qurcuudha. Ila sinittan mana dhaggeeffadha falmattuudha silaa mana tokko keessa wajjin hin galu maaliif falmattuun viidiyoo ganni waraabde ta'u maxxansin maaf gammeen maxxansi
Leesh gammee maxxanse. Maaliif Ammeen ba'uun qabu itti ganni Oromoo maaliif qulqulloofte jennaan fuutee opereeshinii taate maal abbaasaa godha kun supheen namatti yaadan nan kakadha dhugaa wangeelaadha. Ilaasa wanni suusi dhugaa wangeelaa desiniifan kakadhadha. Paasterii meeqa kan wangeela qabatee kakatee ijoollee sammuu borjaajessaa jiru. Hin barbaannu nuti borjaajaa dhaloota qubeete nuti dhaloota jaarraa 21ffaa keessa jiru nuti. Horii warra keessanii isinitti hin fakkaatin. Konkaa. Ganammoo ijoolleedha. Hubumarree dhibbarra of hin kaa'in wannoo baangaalii konkolaataa baangaalii keessa teessee keessatti fakkaatin kaasirraatti roorristu kun konkaa. Hudduun adheenii arraabuu malee maal hojiin kee? Ofii keetii fulfeechitee ofii keetii maallaqa keetiin irraa baasta malee maallaqni uummataa deebuu qaba. Omtuu wanti isin dhukkube tokko hin jiru. Fidaa ragaa keechan. Wannoo intarneetirraa suura intarneetirraa guurtanii ittiin uummata sammuun borjaajessinaa takka luka lamaan gidduutti madaan ba'ee takka harma lamaan gidduutti madaan ba'ee fidaa waraqaa qulqullaa maal micoo intalli tuni uummata Oromoo kanarraa ulmaa guddaa qabdi. Maaliif boochisuun bu'aan argattuu ishee goota rurruuqxanii takka waraqata hojjisiifattee qabdi. Waraqata hojjisiifadheen qaba jettee tooshiin daaqonoota gidduu ta'e too abbaan barbaadan koottaa bakka nani jirutti seera guuttadheen jira biyya Dubaay jettee dubbachaan turre har'a weechatti jalaa baderee waraqanni sun ijji keessa nyaabadu. Qoshaashota kolkollee hudduu mukeeyyafa hudduu jala banattee ciisaa jalatti dubartii si kaadhe dhugaa wangeelaan qabadhee kakadha. Wangeela kee hudduu keetti suuqadduutti sirbidhaa kee konkaa. Gadda dhaggeeffadhaa isinitti nagaafa mana kiyya balee artistitu faana achi keessa jira. Kootu gammee dhibee ishii maalidha viidiyoo kana maaliif hojjette jennaan tiguu jedhanii isa jedhanii nu tuffatanii baa. Nama 300 na jala jira nama tuffatanii baatu. Gaafa dhufe yoo ana taasaa kan namaa hin dhaggeeffadhu kiyya qofaa jettu. Guruubii keessatti anaa softa kabraa asiin kanaa softa kan biraa. Tiguuti immoo isin ilaallatu guruubii atii ta'e biti kabiraa jira. Ati adabadhuu taa'e. Waan siin jedhan san yaadadhu. Gadoodin wajjin deemte dha. Anuma sin galchine keessan galu. Safuu gadi baasi sagalee isaanii sani safuu bakka hundi ishee irraa hattu. Sagalee isaanii bakka gadi baasaaf Kiristoosi. Akkana nutti haasa'e miti warra ajandaa barbaadatte miti gaafa sagaruu itti saalfatta. Ilaalaa uffatina dhaggeeffadhaa Oromoo nama dhibba jaafoo itti jira. Safuu ati Beeruut jirtaa caaltu ati Joordaan jirtaa tooftaa biyya Dubaay hin beektasin tooftaa maafiyaan Dubaay. Safuu qoy muyti qabaddu safuu tooftaa maafiyaa Dubaay keessa jirtu hin beektasin sagalee san gadi hin baasinaa. Kana booda irratti irreen duulina callisa waanuma isaan fidan laaltu ammaa baangaal irraa waraqaa barreessisiisanii fiduu waraqaa baangaal irraa dhufu san immoo akkatti kirri irra shoofnu anatu isinitti agarsiisaa usaa. Saa hin dubbatinaa ibsiruma dhiisaa maal rakkattan uummata goommana kanaa nyaatanii maaltu sin galchi cadhisa jala. Zim jennee laalla lambata waan kanaa hin dubbatinaa naa qaban. Caaltu nagalchime maal gootu galtanii? Sobduun soboo faana dhaabbate. Ijoollee si maal gootu narratti bilbiltu mee amma asirratti aanchi dhugaa rabbii asirratti narratti bilbil narratti midawwaliinaa Kiristoosi.